mana hidhaati akka bahan yoo murtiin darbee hidhaan baatii jaha kunis addaan cituu akkan ollee dubbataniiru. Itticha guddataa immoo waan qindeesse qaba. Guyyaa har'aa amajji 11 bara 2018 guyyaa kamisaa manni murtii federaala mootummaa wayyaanee hidhamtoota paartii koongireensii federaalistii Oromoo KFO OFC garee obbo Baqqalaa Garbaafaa 4 irratti dhaddacha mana murtii jeeqxanii jirtu jechuudhaan hidhaa baatii jaha isaan irratti murteessee oolee jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee mata isaanii hordofaa jiranii fi dhaddacha irratti argamanii. Kun osoo kanaan jiru torban darbe immoo ministeerri muummee biyyattii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny namoota siyaasaan hidhamanii jiran manneen hidhaa adda addaa keessatti rakkoolee garaagaraa keessummeessaatti jiran mana hidhaa keessaa isaan baasna jechuudhaan dubbatanis hanga ammaatti namni tokkoyyuu akka mana hidhaa keessaa gadi lakkifamne paartii KFO OFC'tti ittaanaa dura taa'aa kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu dubbataniiru. Obbo Mulaatuun wayita gaaffiif deebii OMN waliin taasisanitti akka himanitti hiikamuu namoota siyaasaan yakkamanii hidhamanii akka dubartii da'umsaaf guyyaa mucaa ishee arguuf jarjartuutti osoo ciniinsuu guddaan maatii fi sabni eegnuu hanga amma isin waliin haasa'aa jirutti namni hiikame hin jiru kanaaf gadda guddaatu nutti dhaga'ama jechuun illee dubbataniiru. Adda waa'een yeroo hundumaatti waan dubbate iddoodhaan ga'u waggaa baay'eedha. Waggaa 25 kan irra turre waan ta'eef waan haaraa nutti hin taane kanaan dura akkuma beekamu warra hidhaman keessaatii Baqqalaa Garbaa kanaan dura dhimma wabiidhaan ba'u jedhee dhaddachi tokko yommuu murteessee jiru dhaddachi tokko immoo hin ba'u jedhanii dubbataniiru. Kun miidiyaatti dubbatameera kanaan dura. Isa miidiyaatti dubbatame mootummaan gadi ba'ee daganaa immoo deebisee haala jechuun akka hin baane godhamuusaa deebisee immoo dubbatee sabi Itoophiyaadha. Sabi keenya lammiin keenya hundumtuu kanatti gaddeera. Ammas immoo eegumsa isaanii isaa amma hidhaadha bahuu isaanii gaaffii sabaas wanta ta'e sabnis maatiinis lammiin keenya hundumtuu kana eegaa ture. Har'a moo bor jedhanii kun torban kaleessaati kan isaan muummeen ministeerichaa kan dubbate hin bahu warri karaa siyaasaadhaa hidhamanii iddoo itti murtaa'ee haa ta'u warri hamma ammaatti immoo abbaan hangaa yakkamanii yakka kanatti yakkamanii warri hamma ammaa jiranii isaanis gadhiifamu jedhanii har'a moo bortaa jennee akka dubartii deessuudhaa eegaa turre kun hin taane amma narraa kun immoo baay'isee kan nama gaddisiisu gadda guddaadha. Nuyi karaa nagaan qabsoo gaggeessaa jirruu fi turreen kabajamni mirga namoomaas ta'e walqixxummaan hawaas dinagdee saba keenyaaf akkasumas sablammiilee biyyattiif akka dhugoomuuf itti gaafatamummaa guddaan dalagaatti turre. Haa ta'u garuu mootummaa wayyaanee waggoota 26 darbanitti waa'ee dimokiraasii haasaa dhoksaatti immoo sablammiilee miidhaatti jira. Isa kana sabni akka beekuun hubachiisuu barbaadas jedhaniiru. Gaaffii mirgaan gaafatame gaaffii irratti maaliif nu gaafattu jedhaniiti kan kana hundumaa ta'e kanaaf nuyi namatti iyyannu garbiraa hin qabnu namni saba kanatti himanna uummata keenyatti himna uummati keenya kana baruun isa gubbaa jira kana haa ilaalu waa'ee olaantummaa seeraa biyya kana keessatti akkamittiin akka inni kabajamaa jiru sabi kun kana ilaaluu hin danda'a nuyi saba kana haala waan goonu hin qabnu sabachaa dubbachuudha saba keenya haa ilaalu haa baru jechee dhiisuudha malee waan gara biraa ofii keenya loltuu hin qabnu humnaa waan deemnu miti hundoofnes nuyi karaa nagaatiin olaantummaa seeraatiin adeemnee mirga keenya eessifanna jennee yaadaa turre mirgi keenya karaa nagaatiin eegamuunsaa eegaa gaaffii guddaa keessa galaa jira baay'ee gaddina. Dhimma adeemsa mana murtii federaala wayyaanee fi himata garee hooggantoota KFO kana irratti abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Wandimmuu Ibsaas dubbisnee jirra. Isaanis murtoon har'a maamiltoota isaanii irratti mudate dogongora ta'uusaa ibsuudhaan yoo mootummaan waadaa dhiifama gale sana kan raawwatu ta'e mana hidhaatii bahuu isaanii irratti murtoon har'a dhiibbaa geessisuu hin qabu jechuudhaan illee ibsaniiru. Galmee obbo Gurmeessaa ayyaana irratti isaan gaggeessootiin ofii qofaan ayyaana obbo Addisuu Bullaallaa obbo
ammajjii kudhanii beellama cabsanii hundaafuu murtee kennina jedhani. Gaafa sanitti immoo akka murteen kennine warri galmee kanarratti naqalan isaan hambadhuuf jechuudha. Gaggeessitoota Oromoo Federeeshin alatti ragaa ittisaa waan caqasanii fixataniif gaafa ammajjii kudhanii sanillee murteen kennamee hin danda'u jennee akka seeraatitti kadhaafu amma kan kenname kun mana murtee jedhamudha. Garuu mana murtee jedhamuudhaaf ji'a adabamtan jechuun falmiin isaanii hedduulee addaan kutuumuti. Itti nama jechuudha falmiin isaanii hedduuleedha jechuudha. Addaan Bo Wandimu tarii gidduu kanatti otoo qaamni mootummaa yookiis immoo akkuma ibsa baase ministeerri muummee biyyattii yookiis mootummaa wayyaanee bilisaan akka ba'an isaan lakkise inni sun dhimma siyaasaati. Inni kun immoo dhimma seeraati. Murtoo ji'a jaha kana xumuraniiti ba'u moo akkamidha jechuun otoo kallattii sanaan bilisa gadhiifaman isa kanaan immoo hidhaa keessa turuu danda'u jechuudha. Tokkocha amma muummichi ministeeraatii fi paartileen adda waa'ee arfan himattootaatiin ta'ee warri siyaasaan himataman gadhiifamuu danda'an isaan muraasni isaan tokko yookiin muraasni gadhiifaman jedhan. Federaal hijjiin immoo dammoo yookiin dammoo abbaan alagaa kan federaalaa immoo ani dhiisutti kuma himannaa siyaasaa himattoota siyaasaa himuu qabnu kan jedhu ta'ee kun akkuma jirutti ta'ee immoo akka adda waa'ii yookiin dammoo paartiin adda waa'ii arfan ibsa kennanitti himatamtootiin siyaasaatis haa ta'anii himatamtootiin yakka sochii uummataa kan 2008 irraa jalqabee ka'e kana 2007 irraa jalqabee ammaa jiru kanaani sababa kana warri dhaman dhiifannoo argatanii gadi dhiifamanii hiqirtaan ta'uu amiratiin ta'uu gad dhiifaman amakkiroon ta'uu massawaan ka jedhamu tokko hin jira isa kanaan isoo jedhani isaan ji'a ja'a adaban kunillee ka'ee inni waggaa 10 15 adabame dhiifannoota kanatti fayyadamuu hin danda'an wanti dhoorgu jiru fakkeenyaaf olbaanaa leellisaa waggaa 11 boo akkas adabamanii amma sadaasa bara dhufuu bara 2012 adabbii isaanii fixatanii amma mootummaa wanti kuni dhiifannoota jedhee yoo bahe olbaanaa waggaa 11 itti adabameefi isaan amma obbo Baqqalaa Fadii ajaa'itti adabaman kanallee dhiifannoon kun hin gargaara yookiin hin fayyadama itti fayyadamuu hin danda'a malee wanti dhoorgu hin jiru dhiifannoo jechuun biqiltaa yookiin muratii yookiin amakkiroo jechuun karama kamiinuu nama murteen irratti jige mootummaan dhiisuu fi dhiifannoota godhuufi hin danda'a jechuudha itti fayyadamuu hin danda'a malee adabii ajaa achumatti kan jedhanii karri ta'an hin jiru dharraan jiru dukkanaa miti mootummaa yoo gadhiisa jedhe gadhiisuu hin danda'a jechuudha. Walmufii namoota dhuunfaa jidduutti dhalateen loltoonni federaalaa godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa keessatti nam tokko rasaasaan rukutuu jiraattonni OMN itti himan dabalata qabna. Namni wal mufachuu fi waliif araaramuun waanuma jiruudha. Kun ta'ee osoo jiru walkomii namoota dhuunfaa jidduu seenuudhaan loltoonni federaalaa namoota nagaa rasaasaan rukutuun himamee jira. Gochaan kun kan ta'e godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa keessatti ture. Akka jiraattonni jedhanitti namni rasaasaa loltoota federaalaatti rukutamee miidhame dargaggoo Leencoo kan jedhamudha. Namoonni dhuunfaa wal dhabuu isaaniitiin jidduu seenee araarsaa ture. Battalumaa namoota araarseen booda loltoonni federaalaa magaalaa keessa jiran iddoo wal dhabbiin itti dhalate dhufan. Wanta akka osoo hin dubbanne nama kanarratti dhukaasuun kanuma rasaasaadhaan argine jedhan. Wayita ammaa hospitaala Cirootti waldhaanamaa jiraachuullee namni nuti dubbifne dubbataniiru. Leencoo jedhaniif Leencoo amma hospitaala Ciroo geessanii bakka hospitaala Cirootti irraa ijoolleen ammaan tana geessitee deebite hospitaala Ciroo geessan hospitaala Ciroo. Namni rasaasaan rukutame kun namoota dhuunfaan wal dhaban gidduu seenuudhaan araarsaa ture garuu kan isa mudate rasaasaan rukutamuudha jedhan. Namni dhuunfaadhaan walolee dhuunfaa biratti namni walolee namni sun manchaa qabatanii walitti baanaan jara sana addaan deebite mucaan kun. Erga inni adda deebise booda loltuun dhuftee sanboota maaliif seentaate barmadduu fayyaduun sanirra dhaabni gurbaan. Namni biroo akka jedhanitti ammoo garaan dargaggoota Oromoo fi loltoota federaalaa waliif fayyaan qabu. Loltoonni hammeenyaan guutaman kun carraa argatan maratti fayyadamuun dargaggoota keenya irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiran. Haaluma kanaan wal dhabbii namoota dhuunfaa jidduutti dhalate keessa seenuun nama kana rasaasaan rukutuu dubbataniiru. Makalaasaa dhaabdaarratti waliin mufatanii turan amma dura ijaafan arraan kanatti dhukaasan fakkaate. Sana irratti itti dhukaasanii miilarra dhaabame. Dargaggoo Leencoon namoota araarsuu malee yakki inni uume tokkos akka hin jirre namni biraa ragaa bahan. Nama dhuunfaa ka biraa ka dhuunfaa ka wallole addaan deebise inni warra manchaa qabatee walitti dhufee addaan deebise malee akka waan hojjete hin qabu. Komii itti qabanii komii san qabataniituma isuma nagaan uummata addaan baasee nagaan deemu kana sanirra sababa godhataniituma itti dhufanii dhabanisa. Rasaasa loltoota federaalaatiin rukutamuu dargaggoo kana hawaasa magaalaa Baddeessaa akka mufachiisullee namni kun himan.
hawaasni hedduutu jira, hawaasni namni hedduu jira. Eefeen rukutame booda malee santura hawaasni wanta waan irraa quba qabuun qabu. Akka qeerroo tokkotti nama wal dhabeefi kana mara isaantu isaa xaraarsaa isaatu iddoo galee namni kun nama jabaadha. Isaatu nama kana addaanonni jabakkaa isaatu nagee buusa ijoollee gidduutti warra wal dhabe hunda isaatu iddoo galee araarsaa jira. Akka namoonni kunniin jedhanitti loltoonni federaalaa nageenya uummataa tiksuu caalaa hookara uumutu isaaniif salphatam. Wal dhibdee namoota dhuunfaa jidduu seenuudhaan yakka kana raawwachuun isaanii akka uummanni mormii geggeessuu barbaadu. Sana booda akkuma baratan kallattiidhaan dhukaasa roobsuun lubbuu lammiilee nagaa baasuuf karoora isaanii ture. Kana waan ta'eef uummanni keenya loltoota federaalaaf qaawwa banuu osoo hin taane dursanii of eeguun barbaachisaa akka ta'e dhaamanii jiran. Barattoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa haalli nageenya mooraa isaanii ammayyuu yaaddeessaa ta'uu OMN itti himan. Qaamni furmaata itti kennuu dhabamuun akkaan isaan yaachisullee dubbataniiru. Gabaasa kanaaf itichaa guddata. Dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa keessatti barattoonni sabaa fi sablammiilee gaaffii eenyummaa fi kabajama mirga namooma saba isaaniif finiinsuun mootummaa wayyaaneef yaaddoo waan ta'eef humnoota waraana isaa mooraa yuunivarsiitiiwwaniitti galchuudhaan barattoota shororkeessuun ammas itti fufee jira jedhu barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaarraa dubbisne. Shororkaa humnoonni waraanaa kunneen nurratti geessaa turaniif jiraniin mooraa barnootaa keenya gadhiisnee maatiif firoottan keenyatti baqannee jirra kan jedhu barataan lixa Oromiyaarraa dubbisne. Ammas waamicha bulchiinsa yuunivarsiitiidhaan dhiyaate fudhachuuf boor immoo maaltu nurra ga'uu danda'a isa jedhu irratti maatiin keenyas ta'e nuyi wabii tokkoyyuu hin qabnu jechuun OMN'if ibseera. Yeroo gibbii gadhiifnee kan baane torbee tokko dabarsineerra. Ammaan kana keessa kan guutee jiru yeroo duraas kan nu godhaa ture federaal poolisiidha ture. Amma makkalaakaa dabalatanii gibbii keessa jiru. Nuti barattoonni fagoorra jirru immoo riimooti irra jirra. Fakkeenyaaf ijoolleen Dambidoollee irra jiru. Dambidoollee Bulee Horaan immoo amma walirraa akkam akka fagaatu beekamaadha. Inni kaan irra guduruu irra jira. Nuti deebinee deemuudhaaf maatiin keenya sodaa guddaa keessa jiru. Hafuudhaaf barnootadha. Deebinee deemuuf immoo lubbuu keenyaa sodaanna. Kanaan durallee wabii tokko lubbuu keenyaaf hin qabnu. Akkuma argame doorumitti galamnee reebamaa turre. Akkuma argamne doorumitti reebamaa irra inni kan kaafetti reebamaa ture. Kanaaf wabii tokkollee lubbuu keenyaa waan hin qabne ammallee sodaa guddaa keessa jirra. Maatiin deemuu dhiisuu keenya wabii tokkollee wanta waan qabnu waan hin qabne bakka rakkoo guddaa keessa jirra. Amma mooraa gadi lakkisnee bakkee jiraannus akkaan odeeffannoo mooraa keenya keessa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jirutti humnoonni waraanaa ammayyuu mooraa keessa barattoota goolaa jiraachuu isaanii odeeffannoon argadheen hubadheen jira jedha barataan kuni. Dirqama miilkaardii inni dura jiru dirqama kilaasii gamoo qabda miilkaardii fudhachuudhaaf waraqaa teempoo ta'e wayiitu jira. Teempoo sana hin fudhanne taanaan dirqama biddeen nyaata nyaachuun hin dandeessu. Kursiin akkasumaan hidhatanii cireen ganama laaqanaaf hin dhoobaan galgala immoo dirqama waraqaa sana fudhatta. Waraqaa sana kilaasii deemtee fudhatta. Bishaatti nyaattee galgala irbaata nyaattee kaatee immoo waraqaan sun hin ciccita. Ganama dirqama gara kilaasii deemuu qabda jechaadha. Dirqama biddeen nyaachuu. Kanatu jira bakka amma gibbii keenya keessa waan ta'eef. Barattoonni iddoolee garaagaraa jirtanii keessumaa mooraa gad lakkistanii deemtanii odeeffannoo wal qorattu. Amma isin miira maalii qabdu gara mooraatti deebi'u moo guutummaatti dhiisu moo maalii yaaddu? Dhimma kana irratti ministeera barnootaas ta'e bulchiinsa yuunivarsiitichaa gaafattaniittu sanarratti deebii akkamii argachaatti jirtu? Bulchiinsi yuunivarsiitii kanaan dura gaafannee turre Dr. Abdulqaadir Raawwanii Dr. Caalaan nuu dhufee ture. Erga gibbii gadhiifnee baane gaafa baane ministeera isa kana godhannaa ministeera lammaffaa ministeera tokkoffaa isa immoo walitti fufnee baranne jennee turre. Haa ta'u jedhee Dr. Caalaan gaafa barattootaaf kanuunsi ministeera goonee barattoonni biyya turanii boqotanii sammuu haadhaadhaan gara barnootaatti deebi'an jedhee gaafa inni dubbatu Dr. Marshaay kan jedhamu jira afaan Oromoo bareera malee nama dabuubidha namichi immoo deebisee kun ta'u keessaan bulchiinsa kan namicha Dr. Caalaan sun Oromiyaarra ture kan bulchiinsa yuunivarsiitiin beektu wanti beekamu hin jiru dirqamaatiin deebi'anii ijoolleen galmaa'uu qabu jedhee isa takkas godhe malee Dr. Caalaan boqonnaan ijoolleen isuma kanatti yeroo murteeffate boqonnaa isaanii ta'ee ministeera lammaffaa isaaf immoo walitti fufamee baratamu jedhamee ture. Isaan ammallee haala sodaachisaa haala yaaddisaa keessa jirra. Wabiyooma tokko hin qabnu deemnee abbaan hojjeessu yoo duuneen deemaa irra malee bakka rakkoo cimaa keessa jirra.
mootummaan wayyaanee yaaddoo jabduu fi kufaatii sirni isaa waan itti dhiyaateef malee dhugaa qabatamatti jiru yoo ilaalle dhaabbileen barnootaa dhiibbaa siyaasaa fi ilaalcha amantii kamirraayyuu bilisa ta'uu qabu kan jedhu barataan dubbisne kun nuyi akka dhaloota egeree abdii sabaa fi biyyaa taanetti dhiibbaa mootummaa wayyaaneedhaan nurratti gahaa jiru akka nurraa dhaabbatu barbaanna ni balaaleffanna jechuudhaanis dhaamsa isaa dabarfateera. Mooraa yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti sirni baruuf barsiisuu sirnaan gaggeeffamaatti kan hin jirre ta'us odeeffannoo kaleessa barsiisaa fi barataa mooraa kanaa wabeeffachuun isiniif gabaasuun keenyas ni yaadatama. Bulchiinsi godina Booranaa bulchitoota aanaalee hedduu quuqama saba isaanii qaban hoggansarraa kaasuun akka nu mufachiiseera jedhu jiraattonni. Bal'inni oduu kana akka itti dhiyaata. Oromiyaatti wal hubannaa fi saba ofiitiif quuqamuun daraan wayitaa cimaa dhufetti ammayyuu qondaalonni OPDO sammuu duraan bocamaniin yaadan jiraachuutu himamaa jira. Bulchiinsi godina Booranaa qaama rakkoo uumaa jiran keessaa tokko kan jedhan jiraattota godinichaati. Namni nuti dubbifne akka himanitti aanaalee godina Booranaa hedduu keessatti bulchitoota quuqama saba isaanii qabantu sadarkaa hoggansa isaanii irraa kaafamaara. Haaromsi gadi fageenyaa jedhamu gara godina isaanii dhaqqabuu dhabuun rakkoo kanaaf saaxilamneerra jedhan. Akkaanaatti hin ta'inu akka godina Booranaatti amma rakkoon harkaan qabdu haaromsa dhabuurraan kan ka'e. Torbaan lamaan darban keessa bulchaan godina isaanii hoogganan akka isaan irraa kaafamu jiraattonni mormii geggeessaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee haga ammaatti namuma kanatu rakkoo jajjabduu nurraan dhaqqabsiisaara jechuun komatan. Fakkeenyaaf godina keenyaatti asiin dura torbaan sadiin dur waan haaromsaa sababa bulchiinsi godina balaaleffachuuf guyyoota hedduuf yookiin torbaan lamaatiif hiriirri nagaa addaan hin ciccitinu aanaalee godinicha keessatti adeemsifamu sasanis hin beektanii gabaaftaniif turtanii wanti wal qabatee amma wanni furmaata argate hin jiru. Akka isaan jedhanitti ammayyuu qondaalota sammuun isaanii hin qulqulleefnetu nu bulchaara. Isaan kun riqichuma kanaan dura wayyaaneen diriirsite irraa daa'imaaru. Kanatu gufuu jabaa nutti ta'ara jechuun dubbatan. Sirni durii jechuudha. Sirni amma mootummooti keenya akka lammaawwan hordofan kan dhiisee amma sirni durii Muktar Kabirfaa qabatee deemuu jira. Aanaalee godina Booranaa irratti bulchitoota kallattiin gaaffii uummata deebisaa jirantu hooggansa isaanii irraa kaafamaara erga jedhanii booda bakka isaanii ammoo qondaalota kanaan dura uummata maaxaraa turantu bakka buufame jechuun komatan. Fakkeenya bulchaa uummataaf quuqamu nam uummataaf hojjetu nam haaromsi kun galee fi bifa haaromsaatiin uummata fiduuf aangoorra buusee haabine bifaan durii ta'anii nam fidduun bakka buusee jiru. Bulchitoonni aanaalee garaagaraa keessa ramaddii hooggansaarraa kaafaman baay'ee ta'uu himanii isaan kunniin warroota rakkoo hawaasichaaf gurra ergisanidha jedhan. Kanaan kan wal qabate bulchaa aanaa Mooyyalee Abbu Galgaloo Barjajjoo buusee jira. Bulchaa aanaa Taltallee Galma Korompichaa buusee jira. Akkasuma magaalaa Yaaballoo keessatti warra bifuun bulchaa kanaan quuqama saba qaban kan akka fakkeenya Xaabii Gurraachi Kolsoolee hoogganaa aanaa Fayyaa Yaaballoo haa turu buusee jira. Akkasuma Waariyoo Hirmiyaasillee bulchiinsa hoogganaa horsiisee bulaa aanaa Yaaballoo irra buusee jira. Gara aanaa Borboriyyoo dhufee fakkeenya Galma Borii Dureetti illee akkasuma hoogganaa Wajir Bishaanii Fatiree buusee jira. Kan qofaa miti namni inni bifa kanaan buuseessan ba'anii namootaan bifa kanaan inni buusuu jiru kun warra quuqama qaba. Caaseffamni qondaalota ammaan kana bifa haarawaan hojiitti deebifaman miidhaa malee bu'aa takkas waan nuuf hin qabneef qaamni dhimmi ilaaluu akka furmaata itti kennus gaafataniiru. Fakkeenya Galma Korompichaa aanaa Taltallee irra buuse namni bakka buusee yoo qaabatte Molii Diidaa jedhama. Molii Diidaa kun ammoo nama barbargiiti jalqabe akka mootummaan kun hanga gubbaa jiru bifa kanaan uummata miidhaa ture. Nam uummata nyaata ture imaana uummata nyaata ture bifa kanaan dhiibbaa uummata gaggeessuu jiru. Amma nu gabaabuma bulchiinsa haaromsa kan jala miliqee jechuu jiru waan fedhuuf bifa kanaan waan miidhamnee fi nu amma gabaabumatti hiriirii onaan abbaa deemillee nagamma bu'a tokko waan hin buusin. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jennee kanuma gama kiyyaan horaa bulaa dagaagaa.